barbaade bakki kuni bakkin waa'ee fuudhaa fi heerumaa kana hoggaan isaa kun dheerateera irratti haasa'uun kan koo hammam tokko akka inni nama fayyade illee beekuu baadhu. Ammoo heerumaan buufadha jedhee yaada namni dhagahee wannan jechuu barbaade galee fi jedhee yaada inshaallah rabbi jedhe. Bakki kuni karaa deemaan ijaaramu, TikTok irrattis hin ijaaramu, Facebook irrattis hin ijaaramu, YouTube irrattis hin ijaaramu, Live irrattis hin ijaaramu. Namni TikTok irratti hin beekamu. TikTok irratti fuula laaltaati. Fakkeenyaaf namni waan as keessatti waan hin dubbadhe keessaa eessa bakki itti ilaaltu abbaa manummaadhaaf saayikolojiin namaa akkuma jirutti ta'ee bareeda jaallachuun akkuma jirutti ta'ee bareeda laallachuun akkuma jirutti ta'ee bakka irra caalaanii ijoollee miskiinii wajjin jira dhiyoo kana haasofnee turre yeroo waa argatan garuu wajjin jiraachuu baay'ee rakkata namni maaliif jennaani waa hedduutu shawwadaan waa hedduutu kallattii adda addaatiin zabana miidiyaan dirree gabaa ta'e kana keessa jirra yeroo ammaa kana keessa yeroo magaalaa keessa jirru magaalaa dirree gabaa godhannee miidiyaa keessa jirru kana keessatti bultiin laaftumatti akka yeroo ijaaramu laaftutti ijaarama rakasa namni tokko isa fuudhutuyyuu hammanaan hin fuudhaa hammanaan inni kaa godhachuu danda'a jedha malee abbaan intalaa birrii hammanaa kenniif jedhee murteessuu hin danda'u mirgatti hin qabu mirgi kan isaati hamma qabuun fuudha yeroo ammaa kana keessa qabaataan waan qabu sanaan fuudhaa jira waan qabuun qabaa hin fuudhu inni hin qabne jiraachuu hin danda'a fuuchuma dadhabee ta'a ergaan as keessatti ibsadhe isa kana barri isaa dheerateera yoo milaata waggaa isaan beekwan jiraachuu hin danda'a garuu fuuchuu immoo hin danda'u dubbii dhibaadha silaa namni jiraachuu dadhabeetiyyi fuuchuu danda'eeti jiraachuu dadhabee silaa jedhama fuuchuu hin danda'a miskiinni jiraachuu hin danda'a fuuchuu akkamitti fuudha ilmaa sooressaati akkanatti fuudhu isa farankaa qabu isa farankaa hin qabne yaadu yeroo bultiin ijaaramu argaa jirtani miti galmaa addaraashaa shaaraataniin fa'a ishiin shaaraataniin dhaquu hin dandeenyu inni hoteela dhaqu maaluma barbaachise yoo jalqaba eenyuun fakkeessuuf tashabbuha eenyuuti hoteela geessuun sun fakkeessaa eenyuuti kan eenyuuti eenyu irratti ilaallanne moodeelli keenya eenyunni sahabaa tokkotti dhaqee addaraasha galmatti fuudhe gurguddaadhuma keenyaa miti maanni shaaraatanii fi hoteela gurguddaa hoteela 5 star 7 star jedhee achi qabate ishi guyyaa tokkoon sana inni baasu suni nama 5 ijaaruu danda'a nama 5 bultii nama 5 ijaaruu danda'a bultii nama 3 guyyaa tokkotti heerumsiisuu danda'a silaa mana gadhaabe rabbiin biraa waa barbaaddata silaa waa xiqqoodhaan waan borii ijaarrata silaa waa xiqqoodhaan amma waan nama tokkittiidhaa sermoonii guyyaa fuudhaa irratti ba'u yoo isin herregdanii ilaaltanii jettanii jireenya nama 3-4 baajeta waggaa meeqaa ta'a kan galmaa kan beeloo faransaayii beeloon kana baduuti kan kiraayii uffatan miinzee kan galmaa garaagarummaa dhumti keenyaa fi mana sanaa maaliin mee akka agartanitti isin nuyi fi ambibiraa akkuma tokkotti fuunaa heeran qabnuun akkatti fuunuun qabnu akkatti fuunuun keenya ergaman rabbiin keenya duwwaadhumaa keenya seera malee jirraanu gadhiisaadhaanu kanaaf akka waan seera hin qabne beeloonii kan faransaayiti moo kan neezerlaandii bareedaa isaayyuu qabeenyi keenya isa kana isaayyuu inni qabuyyuu moo faransaayiti dhimmisa ammattiin qabuyyuu tuubboo nutti kaa'atanii jirri bareeda godhanii faashinii nutti agarsiifatanii uffata waggaa 20 uffachuu dandeessu yoo guyyaa tokkicha bitattee tokkicha ta'e maali rakkoon jireenya bara amma bakki wal agarsiifannaa kun miskiina keenya nu jalaa miidhaa jira wal agarsiifannaa elaa abaluyyuu kanatti heerumtee fi akkanatti fuudhe wayaan eenyuu gadi abaluyyuu kanatti fuudhe abaluyyuu uffata kanatti hin fuudhe yoon hin marxoodhaan fuudhe akkanatti fuudhe utuu dhageesse kolfitee duuta ajaa'iba dhageessa sila akkanatti fuudhe utuu sila dhageesse kanaa saates an ofii kootu binna qiyaasadha jaran beeku tokkoffaa sababni fuudhummaan inni jalqabaan sababni fuudheef ofii kan koote kan koonsitti madhaa baha oromiyaatii fi dhiyaa oromiyaa ani fakkeenyaaf dhiyaa dhaloonni baha oromiyaa walitti fiduuf hawaasa keenya walitti fidachuuf gamtooma ittiin falmachuuf gamtooma nu jalaa adda godaanaa jiru walitti fayyifachuuf
inni bahaa isa dhiyaatiin kootii jedhuuf inni dhiyaa isa baatiin kootii jedhuuf sababa kanan naan hin beeku yeroo sana keessa jaraan waliin beeku siila waliin beeku walii galle walii inaasofne malee inaasofne garuu sheeka tokko waa waliin qabnuuf jecha galanni kan rabbiiti umrii isaanii rabbii adii rasuu shaamatoo ilaatu sababatti ta'e almuhim waliin jechuu barbaade ijoollee namni jiraachuu eega danda'e fuudha maaltu jabeesse jinaan ijoolleen akkatti fuutu dhabde akkatti heerumtu dhabde hulaa kana maaltu nuti bane eenyuun nu cufa'oo kanaaf itti yaadamuun dirqama mee hojii koo keessaa namni wanni hojjedhe sii gale yookaanis immoo sii galuu didee irra caalaan ergaa isaa keessaa isa kamiin keessa sii galuu didee mee lakkoofsa 20 na agarsiisi mee lakkoofsa 20 na agarsiisi gastii ergatan malee moo hin beeku shi gastii erga ishi 20 mee gastii ergatan malee moo hin beeku shi saabit abbaaboo ثابت قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تسي وانا دبت ديك إيكنا را ما تسي نقلني ما وانا نسي نقل نجرا وانا دبت إيكنا كيسا إفادة فقط إرجان ذا ونجي تشوفر بعد واي wala mani sinjalala kene tafakada ani garu waifu afiruma amma sa ufi miti sagantaw dende ballinan jolle ustazo za dabalanne wayiro hunde amma amma itti debiyan ya sanuta ceremony amma bade kuni gara ful durati yo hala kanan dalotatti gadda barfata ta'e hamami damuda de ma jirtu dolen dalota kanaf itti yaduna madir kamata manzuma ko kesa kam singalin ustad manzuma ke sangeta kan yero du jaldo Garini sodata yon fude rakkadde nan fuudhatuun fidde nagaari baafadde gaafa mana akka baluutti jaarradde tu hawwu akkas jedhe sosun tuure fuulli alaa kitaabillahi nan arge yeroo sana keessa hojjettoota mootummaa kana keessa deemeen intini fudhadhe daataa cal jedheen hojjedhu awwaa daataan fudhadha keessa deemeen daataa fudhadha daataa fudheen namni bultii sababa maalii ijaarrachuu dhabeessa jedhu isa amantiin islaamaa hin ta'inii garaagarummaa isaa ammas immoo maaltu fuudha dhowweessa jedhuun keessa deemee ilaalee sababa kanaa jecha waan sana irratti fookas godhee akka namaaf laafu ergaan kun irra bu'aa laata dhiqoo jechuudhaafi amma sababni nuti godaansaa tokko keessa gara fuulduraatti eessa jiraadha akkamittiin jiraadha isa jedhu yoo ilmoodhaaf utuu abbaa ta'uu hin danda'in ilmoo horannes beeki otoo abbummaan utuu ilmoon horatiin abbaa ta'ama achi booddee ilmoo argatteeti abbaa taata bara tokko kana lammaffaa ijoollee mana abbaa manaatti rakkataa jirtuu fi itti gaafatamaan abbaa ta'a maaliif jennaanii jalatti inni duraa jechuu kooti abbaa eega heerumsiisee ilmoo ofii akka hormaatti ilaalu jira bakki guddaan immoo ajiriin guddaan immoo bakki isiin itti hafte immoo gaafa isiin abbaa manaasii wajjiniin wal ta'uu dhabdee ati fuula kan keetti jijjiirrate ta'e miidhamaa zallama mana abbaa manaa jiraatti rakkataa mana abbaa manaa jiraatti maaliif jennaan eessatti galte abbaan koo fuula natti guura jechuudha mala abbaan koo fuula natti guura yoo itti guurraan immoo irra caalaan isaa akka naga'utti kan hundaa kan wani nama ga'u wallaaluma irra caalaan jedhee yaada malee namni garaa waa dhaletti yookaan ilmoo ofiitti hidda ofiitti dhiiga ofiitti midhaan onnee ofiitti garaa jabaa ta'edha yaada. Maal jette bee? Ergaan keessan hundinuu wanti yaani adda baasee yookiin kun hamaadhaa kun gaariidha. Sii galuu dide ergaan isaa sii galuu dide waan namni wanaa hojjedhee ta'e keessaa kanatti dhaggeeffattee sii galuu dide. Hunda isaatu yoo ustaazi wallaahi hunda isaraa ustaaz kaastii keessa hunda isaa yoo dhaggeeffadhaa hunda isaa yoo ani wanti keessa hamaa tokko illee argees hin jiru hedduuta kana jaaladha waan ta'eef akkasitti ibsuu hin danda'u wallaahi ustaaz. Amaatu hin ta'in waan namaa galuu dide wayii waan sii galuu dide wayii. Ergaan kan keessan sii galeeraa wanti jechuun barbaadde. Ergaan keessan keessaa wanti namaa hin galin hin jiru ustaaz hundisaa wanti namaa galuu dha. Ayyee galatooma ulfaadhu. Ayyee ulfaadhaaf galatooma. Shukran galatooma. Ayyee tole ulfaadhu ishee Dr. Hayat. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جرتان أستاذ؟
Alhamdulillah nagaan mee waan dubbataa ture yookaanis immoo afaan dubbataa ture keessaa kaasatti kamii keessatti ergaa kamtu sii galuu dide baay'ee namni meeseejii naa godha ergaa keena nuu galuu akka qaamaanis natti maa waan akkanaati kanayyanii nama wanta jechuu barbaadde fakkeenyaaf akka 3 keessatti SBS tokko ittiin na jalaa gufachiifte tokko jira fakkeenyaaf Yos inni Yos jiru bareedaa jiraan agamane diidamii sadaffaa keessatti Yos jechuudha yoo jiru bareedaa miti Yos yoom waan himaa dhufe tan Yos jiru bareedaa Yos jiru bareedaa jiraan agamane hayata gaarii sana wante nu deebon kaminni fakkeenyaaf waan akkasii yookaan gufanni jechaa qofatu hin ta'in namaa galuu didu ergaan sana namaa galuu didu. Sendeetti? Didaan keessa namtuun jiru wanti nan galuu didu hin jiru ustaazii. Kamirrattuu kamiifuyyuu gara fuulduraattis ta'e anaaf wanti tokko wanti kan inni ifanaaf hin galle wanti tokko hin jiru wakka hunduma isaa tokko kaasee amma dhuma rabbiin umurii keessa nu badheeressu ammallee utuu umuriin namaa immoo kennama ta'e dabarsee umurii kan korraa keessanittiin isiniif dabalan jedha nuuf jiraadhaa galatoomaa kanumaan jedha nuuf dubbachuu danda'u. Ulfaadhu galatooma. Okay. Shi eenyuun kun? Eenyuun shi barii islaama. But Matsi Galudi, which I may wanamni, can and Nagaludi de Jerinju. Bari in Jirto. Well, Galatoma will Fada. Bari in Jirto. Eh? Aye, Sagaling Nagam was that. Daganjam, Bari Aze. Sarai. Aye, Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Aye, ba Oromia Rayi. Aye, Total in Legar Mugunijimana. Tole. Ba Oromia Nanga. Bagari Ulfada Galatoma, Ba Oromia. Aye. Erga afaan dubbadhe keessa yookaan ergaa isaa maal jechuun barbaadee laata maaliif jennaan xiqqoon namni sa'aatii tokko keessa dhaggeeffatu kuni waan bicuu sitti hin fakkaatin sa'a dheeraa hojjenna warra hojjetu beeka waa baay'ee hojjennee kaane keessaa filanna waa baay'ee hojjennee kaane hin dhiifna garii fa'i dhiiroo sa'aatii miti faa jennee dhiifna warra hojjetu beeka lammaffaa immoo itti gaafatamaa guddaa isaa waan taate jecha baay'ee dubbisna baay'ee gaafanna baay'ee qoranna isumatti iyyuu hin mucucaata beeke akkanuma wajjiniin immoo hojii isa gara hin qabne nama gaafata utuun barreeffama piriinti godhee si agarsiise kitaaba amma kana qabu fakkaata sagaleedhaan yeroo dubbatamu wanni Dr. Zakir Naik, Quran and the modern science can get Gavatar of Gomno, Hasa Sati Sadib de Kikakuraniti, Warakan Dim the Kanun Juju, Yero Hasan Lafa, Yorobare from Warakatabuta one day. Hanafi, Yerodu Batamu, Imbayata, Ismayu Mono alternative, Rabayesa in Dubif Nangam, Ammanamagita Mongit, Saakan Erganku in Tamonto. Okanis mu time saya gatera monegan wanje dukan fight dutti koranna yo inni ergame ka gurra ke biran dakabin rakisan yo akkatana ni tujje dukun wakani mata dure nam fedat dukun awasa kesa tayti kan fedat awasa kesa daketani to kolamma fa akka jaar saatin nage fadda o akka jaar saatin tay bakka jaar sada badde kan barrees bakka man guddo tay kan barrees bakka nama amanti islaman ordofne badde kan barrees bakka nama sheeki tay kan barrees isuma tuga mana kesa mana kan watinu duka darbatamu furgu geri isa amman kamne miti isumatti hamma Dubbin sahabarra hojjetamteetti hojjetameera waan ta'e nan achi qabnutti namni dur dhaabatee naandi sun dandeenye maaliif jennaan sahabaatu hojjeta namoota hedduu shaa'iree jajjabaa qabu ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam namoota gurguddaa jiru shaa'iree dinqii duwwaa jiru yeroo dubbatamu qofitti namni Hassan ibn Saabit
bittikasa Abdullah ibn Rawa shaa'ireda meeqa lakkoofsan qabu barra shaa'ireen warra Makkaa shaa'ireen warra Madiina shaa'ireen Muhammad fi dawla hunda keessa shaa'iree jajjabaa isaa jira kanaaf wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh kanaaf shi'iri irratti ragaa namni dhowwee naanii miti ni wajjannu rabbii sodaannee